Ashama arkafuune daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtan isin haadha qabu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo haaraa qabannee isiniif dhiyaaneera. Keessayyuu dhimma artistii Caalaa Bultumee. Artistii Caalaa Bultumee dhiyeenya kana maalirra jira? Maaltu isa mudate kan jedhuu fi odeeffannoo garagaraatu deemamaa jira. Isarraa dhugaa jiruu fi haala qabatamaa Caalaa artistiin jechuudha irra jiruun isiniif hima. Isa dura garuu daawwattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo biraatiin isiniif dhiyeessa. Sana booda dhimma Caalaa gadi fageenya rakkoo isa mudatee fi erga raayyaa ittisa biyyaa deemee ture maal ta'e kan jedhu fuula miidiyaa hawaasaa irraa kan deemu irraa fi kan odeeffanne irraa isiniif qoonna. Mee jalqaba irratti waa'ee hidhamtoota siyaasaa irraa eegallaa. Hidhamtoota siyaasaa keessaa nama Burqaa Wabii jedhamu dargaggoo amma dura barnootaan yuunivarsiitii Finfinnee ture qabsaa'aa cimaa fi nama jabaa kan ta'e dhiyeenya kana as buuteen isaa dhabamee jira. Mana hidhaa erga Adaamatti qabamee hidhanii booda ergasii booda hafuurri isaa tokkollee hin jiru. Hin beektanii bara kana yaa jira. Uummanni mootummaan gara jabeessaa kun aangoo fi tikfatuuf jecha uummata Oromoo kan duguugu hanqatee mana hidhaa keessaa baasetanii wanta inni gochaa jiru waliif kan himnu miti. Kanaaf mootummaa kana wanti nuti irraa amannu tokkollee hin jiraatu jechuudha. Kanaaf maatii Wabii Burqaa ta'ee akkasuma namoonni biraa barbaacha yookaan immoo duula sagalee akka ta'aniif asumaan dhaamuu barbaanna. Wanti isin ajaa'ibsiisu keessa abbaa Wabii Burqaa jechuudha amma dura isa dura hidhan. Sababa ilma isaatiif badii tokko malee hidhan jechuudha. Innis badii qabaatee osoo hin taane waa'ee mirgoo fi kabachiisuu irratti kana ta'e jechuudha. Mee kana asumaan dhaamsa isiniif dhaama. Dhimmi deemamaa jiru dhimma hamaadha. Artisti Caalaa Bultumee kaleessa nama gaafa waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru saba kanaaf waan guddaa ta'ee turedha. Haa ta'uti nama gabaabamatti waan qabsoo hadhooytuu waggaa dheeraadhaaf godhe waan xiqqoodhaan balleessatiniin nama yeroo ammaa seenan xuraan irratti galmaa'e. Kaleessa gaafa waraana bilisummaa Oromoo ture achi keessatti wantoota guddaa hedduu hojjete. Tokkoffaa bifa aartiitiin, lammaffaa loltuu ta'ee achi keessatti argamaa ture. Akkasuma erga biyyaa biraa deemallee qabsoo keessatti nama miira guddaa nu kakaasuudhaan keessayyuu maastar pilaanii dabalatee kiliippiiwwan hedduu hojjechuudhaan kaka'umsa cimaa qeerroo keessatti nama uumaa turedha. Kanumaan wal qabatee biltsiginnatti ergama kamillee faallan inni Oromoodhaan deemuu fi jechoonni inni darbatu baay'ee hamaa ture. Namni kaleessa qabsoo keessa ture har'a jecha hamaa jedhee amma yeroo akkanaa kana immoo rakkoo keessa jiru Oromoon ija kamiin ilaala. Oromoon nama qabsaa'eef dhugaadha galata isaan gatu. Garuu wanta inni qabsaa'aa ture san caalatti har'a dachaadhaan hammeenyi inni Oromoo hammeesse saniin daran jechuudha. Kanarraa amma kallattimaan wanta inni ta'etti deemna jechuudha. Caalaan Bultumee akkuma isin beektan akkuma Fayyisaa Leellisaa akkuma gootota biltsiginnaa macheem gootota Itoophiyaa fi Oromoo hin jennu gootota biltsiginnaan jettee of dura keessu keessa sirba kana raayyaa ittisa biyyaatiif baasee akkasuma kallattiidhaan gara duula Immiyyee jedhamutti imalee ture. Fayyisaa Leellisaa erga deemee gaafiif deebii godhee jira. Inni garuu erga bakka sana deemee guyyoota 18 lakkoofsisee jira. Guyyoota 18 lakkoofsise kana keessatti sagaleen artisti Caalaa Bultumee tokkollee dhagahamaa jiru. Kanumaan wal qabatee wanti miidiyaa hawaasaa irra deemamaa jiru artisti Caalaa Bultumeen akka haleellametti dubbatama. Haleellamuusaa dhugaadha. Eessa jira? Odeeffannoon kun eessaa dhufe kan jedhullee hanga tokko qorachuuf yaalee jira. Artisti Caalaa Bultumee eeyyan dhugaadha. Ergaa miidiyaa hawaasaa irraa badee guyyoota 18 lakkoofsisee jira. Inni biraa Caalaa Bultumeen waraana deemuunis dhugaadha. Sirba kana erga baasee xumureen booda abbichuudhaafin duula jecha jedhurraa gara duula waraanaatti deemee jira. Garuu hanga dhuunfaa kiyyatti qorachuudhaaf yaaletti dubbiin haleelamuusaa sun dubbii shakkiiti. Dubbiin haleelamuu dubbii shakkiiti. Osoo du'e mootu macheem hin dhageenya maaliifi namni hagana ga'u kuni keessayyuu biltsiginnaadhaaf nama guddaadha. Nutiif immoo kaleessa ture har'aa miti. Silaa rakkoon akkasii mudate artisti Caalaan akkana jedhee du'ee jira kan jedhu miira uummata kakaasuu tokko argatan ture. Garuu inni jiraachuu inuma jira. Odeeffannoon shakkamaan tokkos maal jedha? Artisti Caalaan du'ee yookaan haleellamee osoo hin ta'in
COVID 19 qabee yookaan koronatu qabeetiniin kophaa of baase kan jedhullee jira. Anamma shakkiin kiyya maalinni namni kun erga koronaadhaan qabame miidiyaa hawaasaa irraa guyyaa 18 turuu namni garagahu kun akkamitti nama shakkisiifne kan jedhullee nama keessatti dhagahama. Namni kun nama tokkoffaa miidiyaa hawaasaa irratti dhageettii guddaa qaba. Lammaffaa irratti sadarkaa mootummaa fi miti mootummaa dabalatee deeggartoota fi akkasuma qeexotaa dabalatee gurra cimaa qaba. Kanaaf akkamitti bade keessayyuu samoona jalqabaasan waa'ee oolmaa guyyaa waraanaa kana baay'ee gabaasaa ture. Oolmaa duula abbichuu oolmaa akkasii jedhee suuraa waraanaa kana hedduu kan ofii hojjetee fi kan jaraatis gadhiisaa ture. Fakkeenyatu akka nama Saaliyaatii fi namicha Faayisaa Leellisaa fudhanne gadi ba'anii dubbachaa turan. Kuni shakkii hedduu nama keessatti uume. Garuu wanti isin beekuu qabdan guddaan Caalaan guutuun guututtis nagaan qabu. Guutuun guututtis akka jennu san haleellame jennee wanti irraa dubbannu tokkollee hin jiraatu. Maaliif namni kun beeka riphuu danda'a. Dhimma biraatiifis deemuu danda'a. Garuu gaazni tokko lafa bu'u malee hin ajaa'ibu. Wanti tokko yoo hin jiraanne lafumaa qaamee Caalaan akkasi. Caalaan akkana hin jedhamu. Namni falaasafee aga fedhellee waan fedhe hin odeessu. Sinii galee. Kanaaf ani akka dhuunfaa kee namoota tokko baga duutee baga akkas taatee baga maal jette akkasii miti dubbii siyaasatti. Anduusaas wanni ta'u tokkollee hin jiru ilma Oromooti waan ta'eef kaleessa Oromoodha waan guddaa godhe har'a garaadhaan gowwoome darbee bordeemee seenaa kan ofirra jiru waan danda'uuf akkas jechuu osoo hin ta'in waan irra jiru qabatamaan deeggaruu baannullee waan irra jiru irra kaa'uun hin barbaachisu. Anamma namni kun dhahamee aleelame ajjeefame ka jedhu suuraa photoshoppii malee suuraan dhugaas hin jiru. Wanti qabatamaan dubbatamellee hin jiru. Garuu mootu shakkiitu jira. Shakkiidhaan immootu harka dhibbatti namni kun haleellamee akkana ta'ee jira jennee irraa dubbachuu hin dandeenyu. Kun hundi keenyayyuu wanni komachiisa waan ta'eef keessayyuu namoonni waa'ee baga du'ee maalii yookaan irratti koo nama qaanfachiisa. Anamma hanga fedhe diina yoo ta'ellee yooma ta'ellee osoo abiyyi ta'ee malee namoota amma biraa gara jabummaa akkasii hin qabaadhuuf jechuudha. Naaf golcha. Isiniif galee kanaaf Caalaa Bultumee waan ta'e isaa fi Rabbi qofatu ammatti beeka. Yoo kan jiraatu taate gadi ba'ee nan jira akka isaa san immootu baandonni haa jedhu waan biraan beeku. Namni jabaa naga ga'u kun saba jaalatamaa kana biraa deemee gaafa argitee xiqqaatee nama saba hangana ga'u kana arrabsu nama qaanyessa. Amma akka isaa san yoo gadi ba'ee yoo lubbuun jiraate gadi ba'ee baandonni akkana jette lakki nu baandonni homaa siin hin jenne baandas miti nuti warra biyya keenya ijaaruu barbaadudha. Yoo jiraatte nan jira jedhi as bahee yoo duutellee mootu sila namni hin jira siin jedhu hin jiru. Baay'isa bahee wanni isin beekuu qabdan waraana keessa deemtee gaafa lubbuun kee kan ba'u taate du'uu fi jiraachuu kee wanti beekuu fi namni beeku tokkollee hin jiraatu. Sababni isaa maaliifi hin himamu. Tokkoffaa namni ati du'uu kee beeku jaala si biratti yeroo sana ati biraa wareegamte yoo ta'e akka tasaa isumaa yoo maatii kee kan hin beekne ta'e mootu bira gahuu hin danda'u. Maaliif seeruma waraanaa keessatti waraana deemnan ati yoo xiqqoo turte jette maatiin keessarraa bahuu qaba dirqama. Namni achii dhaqee sitti mun jiru yookaan jaallan wajji deeman sun achii wareegamam. Mootummaan immoo waraana kanaan irraa du'e jedhee hin himatu. Seeruma waraanati kun. Namoonni akka tasaa amma anas ni hima. Namoonni akka tasaa ijoolleen keessan gara waraanatti deemtee hanga ammaa sagalee isaanii hin dhagaamin carraa lama qaban. Carraan inni tokkoffaan yoo lubbuudhaan jiraatan booji'amanii Tigraay jiran san mootu ka argachuu dandeessan gaafa isaan bilisooman warri Tigraay. Yoo isaan hin bilisoomne as buuten jaartee aji maal ta'a. Inni lammataa yoo lubbuun hin jiraannellee as buuten jaartee aji maali. Isinis taasisaa isaan teessan innis immootu isin hin argu akkasitti wal dhabdanii jechuudha. Kuni sirna waraanaa keessatti waan haaraa miti waanuma beekamaadha. Waraana deemtee dhabamuun waan beekamaadha. Ammoo bara Shaabiyaa sana amma namoonni hedduu naannoo keenyaan deemanii as buutee isaanii hin dhabame hin jiraan du'e isaanii hin beekanii hin du'e jettee gandoonni tokko akka tasaa du'a ta'anii turan gurbaa wayiitii fi ani yaadadha xiqqaa ta'e achi booda gara waggaa 10 wayii booda
harkaa fi miila isaa dhabeetiniin gale isa mootu maatiin du'e jedhanii irraa ba'anii turan so kana jechuun maaliif isiniin jedhee seera waraanaa keessatti ebaluu wareegame ebaluun akkas ta'ee wanti jedhu hin jiru miti waraana mootummaa miti waraana adda bilisummaa uummata Oromoo keessa iyyuu deemtee yoo wareegamte namni abbaa kanaa jedhee si himu tokko hin jiru yoo qondaala taate malee yoo qondaala gurguddaa taate fakkeenyaaf warra akka abbaa Tsahaayyee Saffaa namoota gurguddaa hooggantoota fuuldura jiran yoo ta'e achitti namoota biraa maarrakamee du'ee wanni jedhamee himamu tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf dhimmi caalaa shakkii hamaa nama keessatti uume waa'ee nagaan si haa fidu jenna kan nuti waan biraatiin hin jennu akka kee garaa jabaannee rabbi si haa balleessu rabbi si haa ajjeesu si haa qabsiisu osoo hin taane rabbi nagaadhaan maatii keetti si deebisee of si barsiisee saba kanaaf si haa dhaabuu dhaamnaaf. Nuti du'a namaaf hin hawwinu gadheen yoo duuti nuuf hawwinillee du'a namaaf hawwuun gadhummaadha dhimma rabbii walitti bu'uutilleedha. Maaliif lubbuu guyyaa rabbi fuudhee baatii guyyaa rabbi fuudhee mootu jiraattillee jechuudha. So kana waan ta'eef gara jabummaa akkasii nuti namaaf hin qabnu. Nuti wanti bilisummaa gaafachaa jirruuf wanti mootu biyya teenyaaf mootummaa barbaadnu kaanna jennuuf dhimma gara jabummaa kanarraa gara laafummaatti waan barbaadnuuf dimokiraasitti waan amannuuf deeggaruun kee dimokiraasitti garuu ati du'ii si ajjeesnan immootu waan biraati jechuudha. Nuti siyaasa akkasii nu biratti siyaasa kufaadha. Agartee kana jechuudha waa'ee mee fudhadhaa hayyoota Oromoo Jawaarfaa fudhadhaa. Poolisii Oromiyaa maaliyoo warra hammeenya godhan kana fixaan jenna lafarraa duguugaan jenna gocha isaan kalee raawwatan san yaadadha akkas godhaan jenna. Kaleessa garaadhaan bitamee akkas ta'e har'a immoo dhiisi waa'ee Jawaarfaanis waa'ee taarika taree waa'ee amma keessa jiru jaalmarroon dhiyoo kana maal jedhe kaadiree biltsiginnaa warroota biltsiginnaaf ergamee saba kana waan hamaa gochaa ture maal jedhee irraa dubbate garaadhaan shawwadamuu danda'an garaadhaan bitamuu danda'an nuti Oromoon hammataadha waan ta'eef gorfataadha waan ta'eef amma baratee garuu sa'a amma irra jiru kanatti waan irra jiru baratee saba kanaaf deebi'eetiniin akka jiraatu lubbuu isaatiin qofa eeyyamameef so nutis immootu nama kana caalaan akkana ta'e jennee baga ta'e haa ta'uu jennee waan irraa dubbannu hin jiru nagaadhaan lubbuu kee bakka jirtutti si haa jiraachisu mootu of si haa barsiisuun eebbaan mallee deebine rabbi of si haa barsiisu kun dirqama Oromummaati. Egaan daawwattoota hordoftoota keenyaa dhimmi caalaa kanuma keessayyuu wanta addan baane namarratti ololuu fi argitee sobaan waan akkanaa isinii jechuun tasallee hin ulfaata waan ta'eef ammaaf wanti qulqullaa'ee hin jiru dhimma koroonati jedhamaa jira isa ilaalletiniin odeeffannoo uyyuu arganne kan isin biraan geenu ta'a. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya reedii Adam TV namoonni chaanaalii keenya faarii taatan sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a turtii gaarii naaf qabaadhaa nagaatti.